السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني فيا كيساني هندوم تكيسان بكجرتني نجيني ربي رحمة النساء سنة التاجراتو كان عندوراك ما جرتن كما شاكنا يمكن إنسان كده كنا ولينو جنة توري كنا أما كما جرتن ما شاء الله جوجو جرا باقي بريدة جرا كنا عفديتني كنا جوجو سجرا كما جرتني أما مالجونا إمي سوتي ديمنا جتشو إذا كان شاكنا مال سنين جدي جاب سنيوني إمسنا إمسني كاني أتبودا كاتات بالششو ممكن يتوجدوا سنجرسي سجدة كنا في سينمو يتوكو لايك شير سبسكرايب بتشون والبرانغان أفيرا كوتي يادا كيسان إسنا بريسا نججبيسا هريوتا كيسان برانغها إسني جدا أما مالغونا غمانومان غمشاكين نجرا إميسو تديم نججو دا هنگت أموريساتي نداود دا إسنين جدا هيا كنو إلي كان كورا قدين جرا كما قرتاني إلي رتم مسا قرومو أو بني جرت اللي إسو أما سوني دنديتو أنا ما أكا إسيني سرتي قالو في صوفتي دان الرات الترقا إلي كان كو سنة بودا مال قدا إبدا الراهر إسي إيقا أو إبودا إبدا الراهر إسي تنين إتنا قاجي چودا سانكي تيچا كان كو سيني مولا ولين ترا سيني جدا كنوا كما أجرتن أكنت كده goge jiraan beeksisa daakuu akka walitti hin qabanneef kan irra firfirsine jiraan yaadattu yeroo hojjennu sana daakuu san immoo boodani sorra soruu ni beektu jedheen yaada eeleen baay'ee xiqqoodha akkanatti kaakunu akkuma agartan irra naayidnee waliin dhahaa anamma irraa qoodee wanti keessatti illee misuun hin danda'a oovini keessa illee kaa'uu hin danda'a maaliif akkanatti na tursiisaa jechuudha yeroo kosaamachuuf irraa qoodee kan achi keessatti illee ho'isuu ni danda'a kanammoo asirratti ho'isuu hin danda'a eegaatumaan maal gootanii adada ho'uun nama gubaa akkana kuno itti garagalchaa deemtu yoommoo akkana eeleen irraa isin gube maal gootu meeshaa fayyadamuu ni dandeettu kuno akkuma agartan jijjiga maaliif eeleen kiyya xiqqoodha ijoolleen biyyaan beeytanii maal irratti akka na godhan eeleen sun gugurdaadha sanumayyuu ta'e sanirraallee ni jiga garuu ammaan geenni ho'uu akkanuma eegna jechuu amma garagalchinu caccabaa bututaa yoo qabaate jala isaatiin ni diimata caccabaa sanniin bututaa sanniin immoo keessaa qulqulleessinee waan baasnuuf inni rakkoo qabu akkana eegaa deemna amma yeroo inni diimatu ga'uu deemu yoo sanillee isin agarsiisa jechuudha hayyee kunu amma akkuma agartan keessa stiil kan diimataa jiru ni agartanii kunu akkuma agartan kunniin amma jala isaatitti wanti akka daakuu kunniin diddiimataa jira jechuudha furri isaa immoo yeroo kana maashaallah baay'ee namatti tola amma maal goona irraan hara isin agarsiisaa jechuu kunu agarra jirtanii akka waan diddiimatu ta'eera moo hin diddiimessitanii jechuudha yeroo hartan kunu akka meeshaa keessan jala qabdanii ani sooftii fayyadamee fooxaas fayyadamuu dandeettu waan biraas fayyadamuu dandeettu akkanuma irraa hartanii eeleen konkoo xiqqoo waan taateef hin dandeettu akkasii guddaa na jalaa jissiti inni beeytanii warra hojjettan hundi keessanuu waan ta'eef seeruma isaati yoo nama mudatu jijjiiruu maal kuni daakuun illee jala akkana ta'uu kuni seeruma isaati jechuun booda irraa hafa daakuu kuni yoo hojjetan akkanatti hin hojjetani soo kan amma kunu akkuma agartan akkana irraa haree jira maal godha amma meeshaa qopheesse meeshaa san irratti hafee babal'isaa jechuu akka qorru
kun akkuma agartan amma hundaa waliin gahee jira. Maal godha amma irraa haree kun ka xumuraati irraa haree ka daakuu qabu kana ka sirriitti diddiimatee caccabee butute kana immoo keessaa soree wanti meeshaan naqadhee karaa kaa'u qofannaa hafee kun akkuma agartan akkana maashaallah almistanii amma furii isaa baay'ee namatti tola. Namoonni beektanii kan beeknis baradha. Dhumarra immoo akkamitti akka qulqulleessee kaa'u isinii agarsiisa. Hanga xumuraa daawwadhaa, share, like, subscribe gochuudhaan jajjabeessaa affeerraa kootii xumurarra waan godhu isin agarsiisa. Hanga xumuraa na waliin turaa isiniin jedha. Yoo iddoo itti hojjetan san baay'ee nama jalaa jeeqaa kun qulqulluu waan ta'eef irra jiguus ana waan an cinquu saniif itti dhiise. Yeroo eelirraa yeroo hartanis waan bal'aa irratti naqachuu qabdu. Maaliif jennaan ho'aa isaa qorsiisuu qabdu. Akkasitti mitiika qulqulleessitanii daakuun kun eeleen akkuma agartan daakuu qaba. Eelee koo amma of godhaa jechuudha geesseera waan ta'eef kun akkuma agartan naannawaan kun ni bada. Qulqulleessuun dirqama eelee kiyyallee moo xiqqoo waan ta'eef ni jedha. Kanaafuu xumurarra waan godhu isin agarsiisaa na wajjin turaa isiniin jedha. Kuno maashaallah akkuma agartan haala kanaan geessee shakakakaka jedhaan beeksisaa immoo sagaleen isaa amma maal godha kuno qulqulluudha gubbaarratti waliin waan qabeef qulqulluudha kuno asitti zipparlaakii yookiin meeshaa itti naqadhu qopheessee hin jira. Sana booda kaa meeshaan koo qopheessee tumaan itti naqee kaayee yeroo barbaadu irraa qicaa fayyadama. In barakata garuu beektanii kun amma qulqulluudha kuno akkasuma keessa isaatiin naqaatiniin yeroo barbaadu irraa qicaa hojjetadhaa. Baay'ee barakata garuu beekta wanti isin beekuu qabdan hedduu takka ni barakata. Daakuun isaa immoo kun akkuma agartan jala sana qabee jira. Kanaaf kana keessatti naqee ni godhisa. Kunoo akkuma agartan daawwattoota koo akkana zipparlaakii keessa kaahee kunoo akkanatti cufee jira, ashagee jira jechuudha. Amma silaa caccabaa isiniin jedhisan kunoo akkuma agartan kun caccabaadha. Simbirranii kennuu ni dandeettu. Baay'ee bututaa akka ta'e jechuudha. Kunoo moor isa kanarra caalaa bututaan immoo kunoo ni agartu. Kana amma simbirranii naquu ni dandeettu. Yeroo daa'imman qabaattan kana daa'immanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Bututaa akkasii bira dabreemti. Kana garuu kuno isa irraa hafee daaraa daakuu waliin qabu yeroo amma sameeti jechuudha. Daakuun asiin agartan kun immoo daakuu odoon ammasiin eelirra osoo naqin keessaa dhimbii wanti goone coknee hambisnuudha. Akkana qulqulleessitanii meeshaan naqattanii kun akkaan amma meeshaan naqee kaayee kana naqattanii meeshaa keessan keessa kaa'attanii yeroo barbaadan irraa qicaatanii hojjetatu jechuudha. Baay'ee barakataa kuni kiiloo 2 jechuudha. Amma zipparlaakitti kuni kanaaf kana fakkaataa kana qopheessitanii hanga xumuraa daawwachuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Bakkuma jirtaniif nageenya rabbi rahmanii isaa isin hirtaa jiraatu. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.